Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo jirtanii fayyaa keessanii naguma baga jiraattanii bakka jirtanitti nageenya rabbii dachaatiin sinirra haa jiraatu. Mee akkam jirtanii ijoollee? Yaa rabbii koo maashaallah tabaaraka rahmaa. Jirtanii nagaa qabdu baga jiraattanii. Amma waa sanitti agarsiisuu dhufe kuni argitanii miti mana kana. Kun tawaabbii waggaa baay'eeti na fudhate kun har'a milkaa'ee jira. Har'a milkaa'ee jira gama maashaallah naa jedha ala kunooti manni koo kana fakkaata. Kana gaa hawwii waggaa dheeraa har'a kunoo milkaa'e. Hawwiin waggaa dheeraa yoo abdii kutuu didanii inoo milkaa'u qanii tokko. Har'a milkaa'ee jira manni kunoo. Argaa jirtu kunoo kana fakkaata. Tawaabbiin waggaa meeqa? Waggaa dheeraa. Har'a kunoo daqiiqaa tokko keessatti milkaa'e. Gaafa rabbi nama milkeessu waggaa baay'ee dalagdanii miti. Inoo milkootu waan xiqqootiin jechuudha. Gaafa immoo milkoon immoo umurii muluu yoo hojjettanii hin jiru jechuudha. Kan nama milkeessu rabbuma. Kanaaf iyyuuti. Yaa rabbi yaa Allah. Rabbii wallaan nutti haa ijaaru kan kana caalu. Kana miti. Kan kana caalu rabbiin nutti haa ijaaru. Hin danda'a hunda keenyayyuu. Hawwii keenya muluu wallaahi rabbiin nuuf haa guutu. Siniin jedha ka kunoo kana fakkaata gaa. Kana gaa kunoo. Argitanii miti maashaallah jedha yoo viidiyoon sin bira geessu. Maashaallah jedha. Argitanii miti kunoo. Kunoo. Argaa jirtu ni. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Rabbiin nutti haa ijaaru kan kana caalu dhugaa rabbi. Rabbi nutti haa ijaaru. Inni harkaa qaba. Dhugaa dubbachuuf kuni kan dhiiraati. Dubartii osoo hin ta'in bakka dhiirri bichaa taa'uudha. Akkasiniin jechuu barbaadeenii kuni bakka dhiirri taa'uudha. Rabbiin harkaa qaba. Wallaahi rabbiin nutti haa ijaaru. Kan kana caalu. Maaliif milkoona qanii tokko yoo abdii kutuu baanneef abdiin kutiina wallaahi. Namni dhaabatee deemu abdii kutuun barbaachisu. Alhamdulillah guyyaan tokko hanumatti milkoonu numa dhufa. Abdii hin kutiina. Siniin jechuu barbaade ka rabbiin immoo akiraa keenya mana akiraa keenyallee akkasuma nuuf haa bal'isu. Qabaritti hiphoo sana rabbiin nuuf haa bal'isu. Namni tokko inuma deema namni mi'aan nyaate biyyoo qama siniin hafuu gaafa guyyaa isaa jechuudha. Rabbiin nuuf haa bal'isu qabarii keenyallee. Akkasuma nuuf haa bareechu. Akkuma mana kana bareechi nuuf haa bareechu. Akkasiniin jedha ka kana fakkaata kunoo manni koo. Inshaallah yaa rabbiitti natti ijaari. Rabbiin hunda keessanitti haa ijaaru. Kan hawwii qabdan hunda keessan wallaahi. Ana akkasiitii hammanni guddatu argitanii qaama. Argaa jirtu kun mitira meeqa ta'a? Kun dhugaa rabbii mitira meeqa ta'a? Mee ilaalaame. Yaa Allah. Kana fakkaata argitanii miti? Kunoo tala kana fakkaata. Kunoo. Ilaala gar tokko nama gara gadiitti iyyuu firaashii gara biraatu jira kunoo. Gara gadiittuu jechuudha. Kanaati kayya ijoollee kana fakkaata ka subscribe viidiyoo kana subscribe naa godhaa dhugaa dubbachuuf. Viidiyoo tokko bara Hacaaluun du'een banee tuubii tokko jechuudha. Wallaahi nama subscribe na godhu dhabee achumaan humna laafee dhiisee jechuudha. Ammallee kanallee addisiin banee dhugaa rabbiin subscribe nu godha warri follow gurguddaallee nun tuffatina. Wallaahi. Han Oromaa jalayyuu oolla wala haa guddisuu. Sunu warri tuubireef banatanillee akkuma koo kana wal guddisuun bareedaadha. Walaa guddisnu. Amma waanuma argee kana gagadhiisna guyyaa tokko immoo gaafa rabbiin nu milkeesse waan gaggaarii tokko gadi isiniif finna gaafa bakkaan geenya. Amma gola namaa keessattillee akka kateete ullee nutti hin tomacha'u. Garuu tuubii kana wallaahi gaafa Hacaaluun owwaalamu sana haniin bane akkuma kanatti jira nama follow na godhu nama subscribe na godhu dhabee jechuudha. Kanaafuu subscribe na godhaa warri viidiyoon sin bira ga'ee nun tuffatina. Siniin jenna kaayaa ilmaan Oromoo
suni addunyaa yugeessuuf irra darbitanii nama barbaacha maalaan hanuma keenya jedhe hanuma keenya milkoona nu milkeessaa warri yuutuubiin koo simbira ga'ee subscribe naa godhaa siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbiin immoo mana akkasii isinitti haa ijaaru hunda keessanuu kana mitan kana caalu wallaahi akkasii siniin jedha. Nagaan naa turaa turtii gaarii.